السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايبان خيا قالي بغنغيان غرا channel نايف تيوب دفتن بكسينا ودو هاروافي بن نجر الرا بنا فنين دفنه يعني channel خنا سينافي ودو هارو بفلافاتين بفنما افقلون افسو يعني channel خنا يوسيتولي channel خينيا نايف تيوب سبسكرايب قد اكزمو كومنتي لافتو خفيفة تنما جينوم سيتو جلن نوف بريسي بسم الله نيقل هواسقي مي اسمني سنخاي غلطوما الفادا ابو هورا بولا arras seenaa ajaa'ibaa takan qabadhee dhufe seenaa gurbaa guyyaa 438 bahara gubbaarra ture sanbooda nagayaan bahee gara mana isaa gale kun rikardii addunyaarraa dheeraa ja'ame barreeffame sirritti seenaa tana akka jiraannuuf waan beekuu qabnu jira dachiin tun kan marfamteef irra guddaan isi bishaaniini tanaafuu yoo ati badde bishaan kana keessa mullachuun kee waan abdii nama kutachiisaati tanaatu gaa seenaa teenya tana tan ajaa'iba isii godha seenaan tun tan nama Jose Salvador Alvarenga ja'amuuti inni Riippaabilika Salvador irraahi jiddugala Ameerikaa lameeniiti ammaan tana inni abbaa rikardii addunyaati yeroo dheeraa bahararra turuudhaan nama dabarse ja'ame Guinness Book irratti barreeffamee jira kun lakkoofsa nam tokkolleen cabsuu barbaaduu miti inninu lakkoofsa kanan cabsa jee waan kanan daleeni wanni isa qunname yeroo imala isaa tana keessatti akka afaan qabattu si godha guyyaa 438 namni yeroo dhihootti lakkoofsa kana cabsus hin jiru maalif namni sun du'uutu irra dhiyaata rikardii tana cabsuurra hundaafuu imalli dheeraan tun akka itti eegalte imaluma gabaabaa tokko goonee deebinaadhaani tanuma guyyaa lama fudhattu Alvarengaan nama qurxummii aloolu ture hojiin isaa akka aadaatti saahiba tokko qaba kan isaa waliin bahu yeroo hunda hoggaa qurxummii aloolachuuf deemu isa waliin baha ammoo guyyaa san saahibni isa waliin deemuu hin dandeenye Alvarengaan nama biraa kan waliin deemu barbaaddatuuf dirqamame mucaa amata 23 tokko argate kan maqaan isaa Iskeel Kordofo ja'amu isa waliin bahuu murteesse imalli eegale Nooveembar 17 bara 2012 ganda isaanii xiqqaarraa kan Koostaazol jechuun beekamu kan xarafa Meeksikoo irra jiruun bahararraa Khayyoon isaanii sa'a 30 bahuu ture doonii xiqqoo takka qabatanii bahan waan takka ittiin qophoofne turan abjuu isaan qabachuuf taa'u kana fageenyaa fi meeshaan isaaniitis dooniin isaanii naannawa meetira 7 kana dooniin isaanii jalaaf gubbaa waan ja'an hin qabdu mootara xiqqaa tokko qofa qabdi wanni isaan qaban meeshaa qurxummii itti qabatanii fi akkasuma meeshaa qurxummii qabatan tana keessa kaayyatan qofa ammas oduuni qaban akka dambaliin dhufaa jirtu bakka isaan jiran kanaan ammoo haalli isaan irra jiran yeroo sanitti akka bahanii riskii isaanii barbaaddatan isaan dirqe isaanis saniif bahuu murteessan yeroo sanitti kiiloomeetira 120 ol imalan bakka irraa qurxummii aloolatan san gahuudhaaf ganama sa'aa takkatti dambaliin isaan dhaqqabde tan hatta hanga dooniin isaanii hundi hanga limuu geessuu rifatan takka yeroo tanatti amma haalli ulfaataan isaan mudate dambalii tanaa waliin mokkorriin isaan qunname waan qaban hunda akka darban tahan meeshaa ittiin aloolatan meeshaa doolaara 1000 lakkaa'amtu akkasuma qurxummiilee qabatan tanallee hanga bakka imalanii tanatti facaasan akka ulfina doonii tana xiqqeessaniif akka laaftutti sossa'uu dandahaniif daddafanii gandarraa karaa sa'aa 6 jiran yeroo san halkan yeroo dambalii san tattaaffii hifachiiftu san keessatti gandad deebi'uuf ganama sa'aa takka kiiloomeetira 24 qofarra turan gandarraa hatta gaarranilleen fagoorraa arguu dandahan ammoo haalli isaanii fokkotaarra ture mootarri doonii isaanii dingata use dooniin isaanii waan aalama alaatiin ittiin wal qunnaman takkallee hin qabdu dambalii fi qilleensi yeroo lammaffaatiif isaanii taphachuu eegalte gara baharaa if duuba isaan deebisuu eegalte kan isaan waan takka if booda deebi'uuf godhuu hin dandeenye ammoo akka tasaa silkii raadiyoo qaban ture itti gaafatamaa isaaniitiin wal qunnamuu dandahan waan ganda dhihoo ta'aniif haala keessa jiranii fi bakka amma jiranis itti himan itti gaafatamaan dafee akka dhufu itti hime ammas warra gandaatii fi qaama dhimmi ilaallatutti hime akka waliin sosso'aniif rakkoo tana furuuf rakkoon tasa osoo isaan qunnamaa jiranii raadiyoon isaanii chaarjii fixate tasa abdiin isaanii kan boodaa dhumate yaadi
udoo bakka isaanii jiraatte tasa abdiin dhumaa ati qabdu kute عالم آلاتي والقنموف بحر خيسة خوبا خيتات قلنسي بكا أتشن جرى جتة اتهم تراسي فقيسي خسلا اتسي أرقو ملو غارن اتي أرقو ترتي إجادورا لخطشو إيغالي تكو تكون نمني تقول لي يادون دون دهو أبدي خوتن نافي ياد إسان قنمو دن دهو اتقافة مان إساني به إسافي ورّي بروتس ولين إسان بربادة قامن دمي لالتوس دوني في تأيارة إساني خافة إسان barbaadaaf guyyaa hedduuf isaan barbaadan turan ammoo qilleensi doonii isaanii karaa dheeraa ofe guyyaa shan qofa keessatti fageenya kiiloomeetira 450 deeman bakkarra wanni takkallee naannawaa isaanii hin jiru gara hundaan bishaan isaan marse malee dooniin isaanii xiqqaa ture hanga darajaa hin danda'amnetti namni samiirraa isaan argu yoo xayyaara yookaan helikoophteraan isaan gubbaa dabranillee karaan tokkolleen kan ittiin gargaarsa barbaadan hinjiru dhukaasa yookiin ishaaraa wanni takkalleen tan namaaf ittiin akeekan hinjiru harka isaanii lamaan malee isaan najaa bahuun akka ulfaataa tahe beekan kanuma waliin irrinni meeshaa isaan qabaniitilleen eega darbanii abdii isaaniitis yeroo duraarratti akka wal jiraachisan akka haala kana injifataniif haruma fedheenu karaa nyaataatiin qurxummii alooluu fi shimbirroo qabuun kan doonii isaanii dhiyaate harka isaaniitiin qabuun nyaatan osoo deemanii hoddaa laastikaa bahara keessaa argatan bishaan roobaa ittiin walitti qabachuuf itti fayyadaman ammoo yeroo dheertuufaan isaanirra dabarti roobaan maletti dhiiga qocaa aloollatanii dhuguu dirqaman ammas yeroo garii fincaan isaanii rabbi je'iti kungaa waan takkallee hin fayyaduun inumaahu ni miidha ammoo namni waan godhun beeku hoggaa haalli isaan irra jiran kun irra gahe yoo bakka isaanii jiraanne nu hundinuu waan isaan irra gahan kana irruma geenyaan nan mul'ata yoo waan isaan jiraatan kana jiraatte yaadi yeroon sirra dabarti guyyaan kunis baatiinis si doonii dheerinni isii meetira 7 irra taa'u si nam tokko qofa qabu kan si dubbisuu danda'u wanni ati godhuu dandeessu if nyaachisuuf qurxummii qabu haalli kun hundi nama tokko maraachuuf gaha akka elveringaan ja'utti saahibni isaa gordoofoon gurbaan dardaraa kan isaa waliin jiru sammuu isaa dhabuu eegale eega baatii 4 qofaati qaamni isaatis laafatu eegale daran hedduu dhukkubsate sababa nyaata nyaatan kanaaf dhumarratti khalaas nyaata kana nyaachuu dadhabe guutumattu nyaata kana dhaabe bakka sanitti qaamni isaa ni dhuma dhukkubni isaa ni dabala hanga jiruun addaan bahutti baatiin 4 qofti dabarte alveringaan nama isaa waliin jiru dhabee kophaa ta'e ammallee ammoo imala dheeraatu isa eeggata ammoo rakkoon amma nyaataaf dhugaatii qofaa miti dubbiin daran dadhabsiiftuu taate karaa cinqii sammuutiinis nam tokkollee kan rakkina isaa kana itti obsuun qabu if malee bakka isaa if kaaye bahara walakkaa bakka hundaan bishaan siin marsee maal akka godhalleen beeku gurbaan kun sammuu isaa iftiisuuf akka maraanne alveringaan maappii gubbatti bakka tana jira bakki tun addunyaarraa bakka dooniin akka malee waa xiqqoorraan dabartu bakki akka bakka tanaa akka alveringaan ja'utti markabni meeshaa tokko biraan dabre bakka sanitti iyyuu ture isaaniif akeekuu ture namni 4 markabarraa isa argan harka isaanii itti akeekan ammoo markabni deeminsa isaa itti fufe isaafillee hin dhaamne isaafillee gama biraa dirmannaa hin barbaanneef laalime eega baatiilee meeqa badee booda eegas markaba arge abdii horate eegas furmaataa jira jee azaaba amma keessa jiru kana keessaa bahuudhaaf ammoo abdiin isaa hogguma takkatti dhukkee taate alveringaan yeroo lamaafin if ajjeesuuf yaadee je yeroo bade sanitti ablee ol qabeetiin morma kiyyatti ifin ajjeesa ja'a ammas deebi'eetiin sodaadha du'aa fi laalaa na qunnamtu sanirraa haga ammaatti baatiin 10 akka dabre alveringaan yeroo tanatti kiiloomeetira 8,000 muree jira doonii tanaan huccuun isaa mummuramtuu turte waanuma aduurraa haguuggatuun malee hin qabu ammas bahara keessa kophaa isaa dhabamee jira haala kanarra ture baatiilee dabalataatiif hanga baatii 14 dhiyaatu guyyaa badeerraa guyyaan baallamaa sun gahe alveringaan arge cululleelee marsitu tan lakkoofsaan hedduu taate samii keessa naannoyti eegas booda beeke bakka kana dachii yookaan magaalaan xiqqoo takka tan bahara walakka jiraachuun ooltu cinaa guyyaa irraa fudhate hanga fuulli biyya sanii sirritti itti mul'atutti akkasitti doonii irraa utaalee biyya seenuu murteesse durarratti biiti biyya namni jiraatuun turre ammoo mana arge nama achi keessa jiru
akka gargaaran gaafate. Eegas yeroo duraatiif ilma namaatii wal qunname guyyaa 438 booda eega ganda isaatii bahe eega kiiloomeetira 11,000 deeme biitii Alveringaan gahee biyya Eeboon Atool ja'amtu biyya Filiippiin irraa xiqqoo fagaattu. Silaa achi gahuu baate Filiippiin malee jidduu tana humaa takkallee hin jiran. Silaa ammallee Filiippiin gahuuf fageenyi isaa kiiloomeetira 5,000 ganaa imala. Biyya xiqqoo tanarraahu silaa guyyaa 240 kan dabalataa irraa fudhata achi gahuuf. Eega oduun inni mul'achuu facaate mootummaan xayyaara keessa gara biyyaa isa deebifte. Eega wayyaawee booda oduun guddoon irraa deemte miidiyaa irratti. Innis kitaaba barreessuu murteesse kan seenaa isaa keessa dubbatuu fi waan isa qunname hunda. Eegas booda faamiliin gurbaa dardaraa kan isaa waliin ture dooniirra kan du'e san isa khasasuu murteessan isaatu ilma isaanii ajjeesee nyaachuuf. Hundaafuu wanni kun yaadan fagaanne seenaa jira tan ummata badee nama isaa waliin jiru nyaachuuf dirqame akka lubbuu isaaniitiin bahaniif. Haalli warra akka kun mudate keessa dabran waan kana dalaguu isaan dandeessisa. Haalli kun numa jira inni nu osoo dalagee waan kana numa morma. Namni dhugaan dubbii tana beekus nyaachuu isaa dhaba isa malee nam tokkolleen ka waliin jiru. Tanaafuu namni beekuu danda'u hin jiru. Isin hoo yaadni keessan maali? Inni dhugumaan waan kana godhee saahiba isaa nyaate komantiidhaan jalannuuf barreessa. Asuma irratti dhumata gaarra viidiyoon chaanaala Naif viidiyoo itti aanu kan kanarra caaluun kan kanarra bareeduun hangan si argutti nagayaan naaf ture. Galatoon yeroo tee qaalii tan maallaqaan hin argamne san naaf kan nu keetiif. Salaamu alaikum.